Akkam jirtu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota hordoftoota qophii L2B. Nagaan keenya bakka isin jirtan hundumaatti isin qabu jechaa guyyaa har'aa qophii addaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Qophii kana kan isiniif dhiyeessu ana Elsaa Ittafaati. Otuu gara qophii keenyaatti hin seenin duraan warreen YouTube kanaaf haaratan subscribe gochuun maamila keenya ta'a isin jennaa galatooma. Egaan hordoftoota keenya yeroo viidiyoo kana ilaaltan yookaan dhaggeeffattan waan tokko murteessutti hin ariifatina. Hanga dhuma isaatti obsaan dhaggeeffadhaa. Waan guddaa irraa baratu jennee abdii guddaa. Egaan dhaggeeffattoota keenya akkuma beekamu torban kana fuula miidiyaa garaagaraa irraa naanna'uun kan odeeffamaa jiru waa'ee mana amantaa gubachaa jiruu fi diigamaa jiru wanta qorannee bira geenye isiniif ibsuu yaalla. Naannoo Amaaraa magaalaa Gondor keessatti walitti bu'iinsa uumameen mannootiin amantaa musliimaa yookaan masgiidni gubachuun dhaga'ameera. Akkasumas namoonni miidhaan salphaa fi lubbuun kan darban jiraachuu isaa ragaan ganne ni ibsa. Haaluma wal fakkaatuun naannoo uummattoota kibbaa godina Silxee magaalaa Waraabee jedhamu waamamu keessatti waldaan kiristaanaa gubachuunii fi naannoo kanarra amantoota kana hin balleessina jechuun waldaa barattoonni yuunivarsiitii sanaa baratanii bakka itti isaan wal ga'an gubanii. Akkasumas kan naannoo sanatti argamu waldaa Masarata Kiristoosii fi waldaa Qaal Hiwwata gubanii barbadeessaniiru. Akka ragaan arganne ibsutti barattoonni mooraa sana jiraatanii fi amantoonni naannoo sana jiraatan miidhaan garaagaraa guddaa akka irra ga'aa jiru himameera. Torban muraasaan dura naannoo magaalaa addaa fi naannoo Finfinneetti kan argamtu kutaa waldaa Makaana Yesuusii kutaa Qaallitti naannoo murteessaa buufata baaburaa jedhamee beekamutti kan argamtu jiraattota naannoo sanaatiin gara jabinaa fi ammeenya guddaan mana sagadaa sana diiguun meeshaa keessa jiru hundumaa caccabsuun namoota yookaan amantoota achitti argaman irra miidhaa guddaa fi salphaa geessisuun isaanii ni yaadatama. Qophii kana yeroon isiniif qopheessu ijaa baafannu miidhaa isaan nurra geessan nutis irraan ga'uu qabna jechuu koo otoo hin taane dubbiin kun miidhaa kan biroo otoo nutti hin fidin dhaabbachuu qaba jennee harka wal qabannee haa falmannu jechuun dhaamsa dubbii ijoo kootiiti. Egaan dhaggeeffattoota keenya amantaa biyya keenya Itoophiyaa keessatti argamu keessaa mana amantaa kan biraa yookaan nama amantaa kee hin hordofne qabeenya isaa balleessi barbadeessi kan jedhu hin jiru. Dhoksaan dubbii kanaa gadi fagoo fi xaxamaa ta'us namni amantaa barbaade hordofee jiraachuun mirga isaati. Kanaafuu akkuma barootaan darbanii amantaa qabnu wal dhiibuu otoo hin taane amantaa qabnu wal kabajnee jaalalaaf tokkummaan jiraachuun dirqama nuti ta'a. Inni amantaa musliimaa hordofu isaa kiristaanaa yookaan ortodoksii ta'e wajjin walii galee inni kiristaanaa yookaan ortodoksii ta'es akkasuma walii galtee fi jaalalaan jiraachuun dirqamatti ta'a. Dubbiin kun yeroo odeeffamu qoosaa yookaan tapha fakkaachuu danda'a. Haa ta'u malee akkuma Oromtichi mammaaku nu kukkulaan darbatamtee qaanqeeni jedha. Dubbiin kun yeroo gabaabaa keessatti furmaata hin argatu taanaan biyya qofaa osoo hin taane maatii iyyuu bakka lamatti qooduun isaa hin hafu. Kanaafuu dhaggeeffattoota keenya dhugumaan namni ergaan kun si bira ga'e amantiidhaan otuu adda waliin qoodin jaalalaa fi tokkummaa waliin jiraachuu nuuf ta'an dhaamsaa xumura qophii keenyaati. Hanga qophii biraa walitti deebinutti turtii gaarii galatooma.